yaadatamaa jiraata. Oromoon injifannoo qabsoon argamsiise kana jabeeffataa akka hin dhaabbanne taasisuuf itti fufsiisuun irratti hojjetamuu qaba. Gufuulee diinaan kaa'aman uummanni Oromoo injifannoo irratti galmeeffate kan biraa duula kanneen Phiiphiif daboo bahan irratti galmeessedha. Mootummaan Phiiphii Oromiyaan kan Oromoon keessatti badhaadhuu aadaa, afaanii fi eenyummaa isaatiin boonu hojjetee jiraatu osoo hin taane hiyyummaan keessatti mankaraaruu fi keessaa baqachiifamu akka tahuuf hojjetaa jira. Duulli har'a babal'atee mul'atu kun waggoota 3 darbaniif osoo addaan hin citin uummata Oromoo irratti adeemsifamaa kan turedha. Uummanni Oromoo duula bal'aa itti baname kana jabinaa fi tokkummaan ofirraa ittisuu danda'uun kan dinqisiifamudha. Haga mootummaan Phiiphii aangoo irra jirutti lolli Oromiyaa fi Oromoo irratti xiyyeeffate. Addatti ammoo uummata Oromoo irratti xiyyeeffatuun karoorri baafame gara sadarkaa ol aanaatti kan cehe tahuun gochaan raawwa mirkanaaweera. Kanaaf qabsoo bilisummaa Oromoo sadarkaa amansiisaa irra gahee jiru fiixa baasuuf jabinaan hojjetuun dirqama qabsaa'otaa fi uummata keenyaati. Filmaata biraas hin qabnu. ABO WBO'n qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuuf jaarmiyaa jabeessuu irratti xiyyeeffatuun hojiin hojjete firii qabeessa. Kanaaf kan ijaarame daran jabeessuu fi babal'isuun injifannootti tarkaanfachuun dirqama miseensotaa fi deeggartootaa tahuu beeknee birraa kana injifannoon keessaa bahuuf warraaquudha qabna. Diinni uummata Oromoo hanga aangoo irraa hin makfamnetti qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbatu itti fufa. Karoora uummata Oromoo cunqursaa fi saamiinsa jala tursu baafachuun dalagaa diinummaa hojjeta. Uummata Oromoo qe'ee isaa irraa humnaan buqqisuudhaan lafa dhablee taasisuun karoora Phiiphiidhaan bal'inaan hojii irra oolfamaa jiru tahee ifatti mul'ataa jira. Sababa kijibaa olaantummaa seeraa kabachiifna jedhuun Oromoo lafa isaa irraa buqqisanii ari'uun ajjeesuu fi yakka irratti dalaguun ganna darbe keessa mul'atedha. Oromiyaan kan Oromoon keessatti badhaadhu hojjetee jiraatu osoo hin taane kan keessatti hiyyoomee beelaan mankaraaruu fi keessaa baqachiifamu taasifamuu eenyuyyuu jalaa dhokataa miti. Mootummaan Phiiphii addatti qeerroo Oromoo irratti xiyyeeffatuun maqaa ABO shanee jedhuun ajjeechaa fi hidhaan ganna dabarsine keessa bal'inaan raawwatee gochaa gara jabinaa fi tarkaanfii mootummaa shororkeessaatiin. Dargaggoon Oromoo gochaan bineensummaa irratti raawwatamullee kaayyoo ABO WBO bakkaan gahuu irraa humni isa hanqisuu danda'u akka hin jirre gahaatti hubachiiseera. Qeerroon Oromoo adda durummaa fi murannoon falmaa adeemsiseen uummata isaa abdii itti horuutti dabalee akka isa cinaa hiriiru taasiseera. Hidhaa fi ajjeechaan osoo hin jilbiiffanne wal gurmeessuudhaan diddaa agarsiisaa jiru kan dargaggoo biroofis fakkeenya ta'edha. Qeerroon kaleessa dhagaa darbataa ture har'a meeshaa lolaa hidhatee ofii fi saba isaa ittisuu bira darbee biyya abbaa isaa dhuunfachuu eegalee jira. ABO WBO'n hiree kanaan Phiiphii lola uummata Oromoo moohuu hin dandeenye keessa jiraachuu hubachiisaa uummata haqa isaaf falmatu yoomiyyuu injifataa tahuu isa yaadachiisa. Akeekni uummanni Oromoo qabsaawaa fi jirus akka injifannoon guduunfamuuf ABO WBO'n karaa hundaan uummata waliin tahuu gadi jabeessee hubachiisa. Duula waggoota 3 darban ABO WBO dhabamsiisuuf tattaafatameen ABO WBO'n hin dhabamne. Haa ta'uu malee diinni ammayyuu abjuu ABO dhabamsiisa jedhuun dhama'aa akka jiru hundatu argama. ABO WBO'n duula fuula hundaa keessaa fi alaan irratti gaggeeffamaa turee fi jiru irra aanee kaayyoon ittiin deemuu uummata biratti jaalala kabajaa fi deeggarsa horataa dhufuu irraa uummanni Oromoo sagalee tokkoon ABO WBO'n alatti furmaanni hin jiru karaan takkittiin Oromoo gara bilisummaatti geessu ABO WBO qofaadha jechuun ifatti dhaabbii isaa ibsatuutti jira. Deeggarsaa fi jaalala uummataa kana kan argamsiise wareegama miseensota uummata keenyaa fi deeggartootaati. Qabsoo itti fufsiisuu fi dhaaba isaatti iggitii gochuu keessatti shoorri WBO ol'aanaa ta'uun hin falmisiisu. Ammas taanaan WBO'n magaalaa fi baadiyyaa bal'aa keessatti diinaa fi lukkeelee diinaa irratti tarkaanfii fudhatuun diina mogolee laaffisuu irra darbee lafa bal'aa Oromiyaa to'atee guutuu Oromiyaa dhuunfachuuf tarkaanfataa jira. Duula WBO'n gaggeessaa jiru kana milkeessuuf uummanni keenya fiixa bahiinsa akeeka kanaa bakkaan gahuu keessatti qooda irraa eegamu akka gumaachu gaafanna.
Har'a manni hidhaa Phiiphii ilmaan Oromoo yakka homaatu hin qabneen guutamee argama. Kanneen mana hidhaa Phiiphii hin beekamne keessatti hiraaraa jiranis danuudha. Lammiileen mirga ofii fi uummata isaaniif jecha miidhaan qaamaa fi sammuu irra geessifamaa jiru. Kunneen hundi uummata Oromoo biratti kabajaa guddaadha qabu. Uummanni Oromoo ilmaan isaa kanneen falmaa mirgaa keessatti qooda fudhatu irraa diinni irratti roorrisaa jiru gargaaruu akka addaan hin kunne gaafanna. ABO WBOn karaa isaaf danda'amu hundaan bira dhaabbachuu kan itti fufu ta'us hubachiifna. Uummanni Oromoo kan qabsoo gaggeessaa turee fi jiru jijjiirraa buqqaasaa mirga isaa kabachiisuu argamsiisuuf milkaa'uun qabsoo Oromoo milkaa'ina qabsoo uummatoota cunqurfamoo maraa akka ta'es hubachiifna. Kana wallaaluun kanneen uummata Oromoo diina godhatuun irratti duulan diinni har'a waliin duulaa jiran bor kan isaanitti garagalu tahuu dagatuu hin qabani. Kana waliin uummata Oromoo nagaa dhorkatanii nagaan jiraanna jechuun kan hin yaadamnee fi dogongoraadha. Waan ta'eef diinatti maxxanuu lagachuun fira tarsiimoo kan tahe uummata Oromoo waliin hiriiruun diina waloo loluun uummatoota cunqurfamoo irraa eegama. Waliin jireenya boruufis daandii ijaaraa fi amansiisaan kana qofa ta'uu hubachiisaa dalagaa hariiroo baroota dheeraa uummatoota gidduu booressuu akka hatattamaan dhaaban ABO'n gorsa isaaf dabarsa. Dabalataanis kan furmaata waaraa argamsiisuu mirga uummata Oromoo beekuu fi fudhatuu tahuu hubachiifna. Uummati keenya ammoo weerara itti banamu kamuu irraa of ittisuuf mirgi heera addunyaa akka isaaf hayyamu hubatee of irratti amantaa guutuun of ittisuu irratti akka jabaatee hojjetu irra deebiin hubachiifna. Haala uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru argaa kaayyoo diinaa eenyummaa Oromoo haguuguu fi dhabamsiisuu akeekkatee maxxanfachuudhaan diina waliin hiriiruun hafnaan mul'atuun iyyuu wayita qaanfachiisaa ta'ee jiru kanatti hoggana siyaasaa fi qondaala waraana Phiiphii ta'uun caasaa mootummaa keessatti hammatamanii diinaaf hojjechuun seeraanis tahee seenaan gaafachiisaadha. Waan ta'eef kana hubachuun ilmaan Oromoo caasaa mootummaa kamuu keessatti argamtan addatti ammoo waraana Phiiphii keessatti sadarkaa hunda irratti argamtan marti waamicha uummanni keessan diddeebisee isinii dabarsaa jiruuf akka owwaattan ABO WBOn irra deebiin waamicha isiniif godha. Paartiin filameen jira mootummaa haaraa dhaabbachaa jira jedhu kun afaan qawween bittaa isaa itti fufuuf murteeffatee waan ta'eef uummata kamuu biratti fudhatama hin qabu. Ummatoonni kan barbaadan bilisummaadha. Addatti ammoo uummanni Oromoo nama namaan bakka buusuun faayidaa akka hin argamsiifnee fi tarkaanfilee fakkaatoo kanaan duraa irraa barnootaa fi muuxannoo gahaa argatee jira. Waan ta'eef kanneen jechoota uummataan darbatamanitti fayyadamuun sirna Oromoon kabaju of dura qabuun fi uffata aadaa Oromoo uffachuun uummata gowwomsuu dandeenya jedhanii afaan damma dibatanii summii facaasaa jiran of irraa gatuun jabaannee irratti qabsaa'uun mirga keenya of harka galfachuun haa kaanu. Phiiphiin tumsaa fi gargaarsa biyyoota ollaa fi fagoo irraa argachuun uummata Oromoo fi kanneen biroo kumoota hedduun lakkaa'aman lafa isaanii irraa buqqiseera. ABO WBOn waggoota 3 darbaniif mootummaa Phiiphii kan maqaa seera kabachiisuu jedhuun lola uummatoota irratti labse saamiinsa cunqursaa fi yakka hiriyaa hin qabne dhala namaa irratti gaggeessaa jiru akka biyyooti ollaa fi dhihaa qabeenya leenjii waraanaa fi dippiloomaasiin akka hin gargaarre irra deebi'uudhaan yaadachiisaa turuun keenya ni beekama. Waamichi sunis amma dhaga'amuu jalqabuun mootummooti dhihaa qoqqophii Phiiphii irra kaahuu eegaluun injifannoo guddaadha. Phiiphiinis waa'illan biyyoota dhihaa UN keessa hojjetan yakkuu fi biyya irraa ari'uun wallaalummaa fi doofummaa Phiiphii agarsiisuudha. Qaamotaa fi namoota miidhaa ol'aanaa Phiiphiin uummata mirga isaaf falmatu irra gahaa jiru argaa fi dhaga'aa callisuun gaafachiisaa ta'uu ABO WBOn ammas irra deebiin yaadachiisa. Qaama miidhaa ol'aanaa uummata irraan dhaqqabsiisaa jiru gargaaruun ammoo yakka tahuu hubachiisaa mootummooti gara bahaa fi Turkii akka gargaarsa kana irraa dhaaban akeekkachiisa. Akkasumas Phiiphiin yakka uummata irratti raawwataa jiru dhaabuuf yakkamtoota Oromiyaa keessa jiraatan
to'atee seeratti dhiheessuuf ABO waboon akka hojjechaa jiru hubachiisa. Qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoo ofirratti hirkannoo fi murannoon mirga keenya of harka galfachuuf wareegama baafneen armaan gahe. Kanaan boodas qabsoon bilisummaa fi walabummaaf gaggeessaa jirru kan duubatti hin deebifamne ta'uu mirkaneessina. Kana jabeeffachuu fi wal malee homaa akka hin qabnee fi ala irraa homaa akka hin eegganne caalaatti hubachuun birraa kana milkii ol aanaan diina irratti galmeessuuf akka sochoonu gadi jabeessine isinitti dhaammanna. Irreechi baranaa kan milkii injifannoo gammachuu bilisummaa fi walabummaa nuufaa ta'u jecha gadaan quufaa gabbina injifannoo uummata Oromoo ajaja ol aanaa ABO waboo onkololeessa 1 bara 2021.